Oromiyaa jitu biyya hayoon barbaade Oromiyaa jitu Oromiyaa tiyya biyya hayoon badhaate bada Oromoo tiyya Allah Oromo galata guddaa inum bahaan deema tana odee buda gabisaan mugaani intalateen ta Oromoo insutaatiin Bahaliyake si wajjin jira sutaatiin gadhufuu jira deemu jira waan Oromoo akkam keessa naa dhaban qara inta bartaan dheetiin batin talateen Oromiyaa jitu biyya hayoon qaroomte Oromiyaa jitu biyya hayoon badhaate Oromiyaa tiyya bada Oromoo Allah bajjaala Oromoo Bahaliyake abbo kiyya maali kana baattee garam deemte abbo kiyya ayee nagaale nan fuune atiin akkama gara fayyuma waan ati baattee deemtu kana nanaasise maali maarree wanti ati baattee deemtu kun maali waayum kiyyaani uffata kiyya kee jira garam deemtu ani kudini abbo kiyya lafa fagoo deem Ameerikaadhaan dhageette United States America ach dhageenne eentu Ameerikaa miilaan deema siin jedhi abbo kiyya wanni fagoo miteedhaan bitaa wayii jidduu tan jira bitaan mutuna garte galaanuma wayii sun daakadhee wacha Ameerikaa seenuu fedhe maal barbaade abbo kiyya laal ati oduuwa maatuun qabdu oduuwa maatuun dhageeffanne ati wamuu dhageen maaltu jira intaan ambetta wanni Oromoo akka malee na dhibiti an wanni an Oromoo jaala akka malee Oromoo jaala baay'ee Oromoo jaala intalateen tokkotu jira dan tawaan filannoo Ameerikaa tan seente eenyu siin hin dhageenne takkaan dhageen har abboyya amaane badhaasoo hin dhageenne ati hin dhageenne natti agarsiisuu dandeetta har Allah badi akkinu eege gatamne dudduuba tamna kanaani akkinu dudduuba tamna kan laal tala eege gabbaasa tan intala bareeddu tan gartaati tan amaane badhaasoo tan laal akkisiin itti dubbata garta. Hi everyone. It's been 5 months since I announced my candidacy for United States Congress in District 4. And one of the most inspirational things that I have observed so far is that there are a lot of folks in District 4 that are not only ready for change, but are actively not only engaged with our democracy, but actively working towards fighting for economic justice, racial justice, environmental justice, and ensuring that we preserve and defend our right to the American dream. Now, I'm a former refugee, former immigrant, somebody who at a very young age came here believing in the promises of the American dream. And so I want to say thank you for believing in the same vision as me. Thank you for believing in our values. And I cannot wait to fight alongside you to fight for the things that really matter for us. As folks are struggling to make ends meet, as folks are struggling to pay their rent, to put food on the table for their families. These are all issues that I have experienced myself. And so this is the moment when we fight for progressive change in District 4, but this is also the moment where we make it clear that we are ready to prioritize the people's agenda and ensure that we have folks in Washington that will fight for us, that are not beholden to special interest, and somebody that cares deeply about the issues that impact us every day. Thank you so much for continuing to believe in this campaign and the vision that we have, and I can't wait for us to prevail in the end. Thank you so much. Oh, filannoo maal barbaadisiin? Filannoo sii tana Congress House jedhan Congress House tana isin 40 district bakka isin jirti sa waan ati 40 district kana meeta guddo keessa beeku 40 district seya tan barbaadu jirti naannallee kan taa'e aga namu Oromoo jaalatu bir dhaabbachuu deem nama keenya beetan wini nama jabaalee hin jabeeffannu nuyi bir dhaabbanne hin jabeessin hayyeen tuffan tuffi garsiime hayyeen salphisin antan cufidditu jir indit ani deeme bir dhaabbachuu fedhe na dhibiti akkisiin bakka tan maan jennaan irjirti Oromooti marree wanti Oromootu nalleedha dhukkubsiti akkana baddi waan ittiin deemantu jira wanni ittiin deeman kun maanaa boyya paaspoortii waan nyaatamoo waan akkami waan karaa ta'e girifaatu yoo karaa nyaatamoo akkam iyo waan karaa nyaatanii miti
waan viizaarra namaa kaanii Hayyee. ittiin dhaqan. Ohoo. Kana malee deemullee hin dandeettu. Akkaan. Maarree wanti Oromootu ni naafsii illee dhukkubsiteerti. Dhuga. Nu aatere nu aate. Kootu waa sitti mujjira. Ii. Hin obbaafanne. Akkaan. Maarree waan warra kanaa dhaamtu yoo jiraate mee warra kanaa waa dhaamsa dhaami. Oo waan dhaamaniif. Gara duu dhaamsin dabarsine. Diko sirbinee foyyoo diqoon gammachiifna. Sirbi mee? Gammachiisayyuu. Gammachi. Sirba Oromoo kaa. Oromiyaatiya biyya hayyuun qaroomte beekatu. Hin beeka. Hin beekte. Bacha nu aatere. Oromiyaatiya biyya hayyuun qaroomte. Oromiyaatiya biyya hayyuun badhaate. Oromiyaatiya. Allah jaalal Oromooti beek. Akka malee gara nyaata. Eegme dhaamsi kan dabarsaaf. Thank you very much for joining me. My name is Bahaliyake Manyawe. People living in America, Oromo, especially my Oromo people. Please, this is Bahaliyake request. There is this small, beautiful woman, Amane Badato. She's contesting for the Congress House. I think for the district, that is the only place I know. For the district. Please, come all of you be one. Come together. Stand with this woman. Support her to the end. Let her win this election to the Congress House. She's very intelligent. She's very brave. She's very development oriented. She loves young and old. She respects everyone, regardless of your tribe, regardless of your origin, regardless of your race. She's for everyone. Please, let us support her. Waragenka Oromo. Irjirtitesan yo isi waan kana dabartete irrisani jirti birda bada come stand with her, support her, and I'm sure inshallah she will win. Amana Badaso, you have my support. Go girl. That guy is telling me you can do it. Yo Bafan. Haye marre nuyasi. Yo wa passporti kana gasifude. But waliyan. Akati amin debina. Kana kenna. Inturire. Oh to kana rafu akka. Kana rafu. Believe support Amana Badato. Amana Badato is a very strong woman for development. Walini tidakcha. Yaba anu se agifte ba. No lo fat into but agmala lo fat. Guddo yajjabat. Guddo jabdu. Guddo yajjabat.